Galateeffannaa maqaa oolulaa jedhu nagaa keessan miti akkam gooftatti jajjabaattu miti. Shoo Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u illee nagaa kooti inni haala hundumaatti nu gargaare maqaan isaa bara baraan haa eebbifamu. Sagalee Waaqayyoo keessaa iddoo tokko waliin dubbifannee kadhata gabaabaa erga kadhannee isa booddee waliin immoo sagalee Waaqayyoo kanaa waliin kan barannu ta'a. Qolasaayii ergaa gara warra Qolasaayisitti ergamu boqonnaa tokko lakkoofsa 28 irraa nan dubbisa 28-29 nus isuma labsinaa namni hundinuu karaa Kiristoos nama ga'aa ta'ee fuula Waaqayyoo dura akka dhaabatuuf nama hundumaa hin gorsinaa ogummaa hundumaanis hin barsiifnaa. Lakkoofsa 29 jabina isaa isa humnaan ana keessaa hojjechaa jiruun kana gochuuf itti nan dadhabaa wallaansoon ittiin qabas jedha. Irra deebi'ee nan dubbisa nus isuma labsina namni hundinuu karaa Kiristoos nama ga'aa ta'ee fuula Waaqayyoo dura akka dhaabatuuf nama hundumaa hin gorsina ogummaa hundumaanis hin barsiifna. Jabina isaa isa humnaan ana keessaa hojjechaa jiruun kana gochuuf itti nan dadhaba wallaansoon ittiin qabas jedha. Kadhata gabaabaa isaa kadhannu. Ati bara baraan kan jiraattu mootii ulfinaa abbaa keenya si galateeffannaa maqaa Yesuus Kiristoosiin galanni guddaan siif haa ta'u. Situ nu gargaaree wallaansoo diinaa xiyya hamaa karoora guyyaadhaa guyyaatti seexanni nutti darbatu hundumaa fashaneessee nagaa faraarri kennuu baay'atee siin gargaaramnee siin oollee siin darbinee as keenya. Kanaaf si galateeffanna maqaan kee dabalee bara baraan haa eebbifamu. Waaqa guddaa si galateeffanna mootii ulfinaa si galateeffanna abbaa keenya si galateeffanna kabaji guddaan galanni guddaan maqaa Yesuus Kiristoosiin kan kee haa ta'u. Yaa gooftaa yeroo kanatti maqaa Yesuus Kiristoosiin akka nutti dubbattu si kadhadha. Si bira sagalee kee jira si bira dubbii kee jira. Yaa Waaqayyo gooftaa dubbiin si biraa ba'u jireenya namaa ijaara dubbiin si biraa ba'u wal'aansoo namarra jiru namarraa cabsaa kakaallaa namarraa kutaa waanjoo namarraa cabsaa seenaa jijjiira hidhaa hiikaa gooftaa Yesuus wanti sitti ulfaatu hin jiru yeroo kanaa jalqabee maqaa gooftaa Yesuusiin gargaarsa abbummaa humni kee ayyaanni kee yeroo kanaa jalqabee si biraa nuuf haa dabalamu si biraa nuuf haa dabalamu. Si barbaanna gooftaa sirraa dhaga'uu sirraa barachuu si yaa Waaqayyo gooftaa waan hunduma gochuu kan danda'u si yaa Waaqayyo gooftaa hidhaa hiikuu kan danda'u waanjoo cabsuu kan danda'u maqaa gooftaa Yesuusiin nutti dubbachuun nu barsiisuun nu gorsuun fedha jaalala kee haa ta'u. Kallattii hundumaan ati nu gargaari dhugaa sagalee kee akka hubannuuf sammuu keenya ban qalbii keenya ban nutti dubbadhu eebbifame lol jedhe sattiin nu jaalatti maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos jettee ameen. Waaqayyo guddaa isin haa eebbisu. Mata duree isiniif kennaa kan nuti har'a wal wajjiniin barannu gara Kiristoositti guddachuu kan jedhu wal wajjiniin baranna. Kutaa kana keessaatii Qolasaayis boqonnaa tokko lakkoofsa 28-29 yoo dubbistan keessumaa lakkoofsa 29-28 maal dubbata? Nus isuma labsinaa jedha. Phaawulos warra Qolasaayis kanaan ergaa kana innaa dubbatu nus isuma labsina namni hundinuu karaa Kiristoos nama ga'aa ta'ee jedha. Nus isuma labsina erga jedhee namni hundinuu karaa Kiristoos nama ga'aa ta'ee fuula Waaqayyoo dura akka dhaabatuuf nama hundumaa hin gorsinaa ogummaa hundumaanis hin barsiifnaa jedha. Maal jechuu isaatii? Karaa Kiristoos namni nama ga'aa ta'anii jechuudha. Yeroo baay'ee waa'ee gara Kiristoositti guddachuu yookiin nama ga'aa ta'uu isa jedhu kana maal jechuu isaati gaafa jennee ilaallu sagalee Waaqayyoo akka dubbatutti macaafa seera uumamaa boqonnaa tokko lakkoofsa 26 irratti sagalee Waaqayyoo kan jedhe dubbata. Baay'ee dubbata seera uumamaa boqonnaa tokko lakkoofsa 26 irratti innaa dubbatu kottaa akka bifaa fi akka fakkaattii keenyatti maal goona jedha nama hin uumnaa jedha. Akka bifaa fi akka fakkaattii keenyatti nama hin uumna jechuunsaa bifaa fi fakkaattii inni jedhu kun macaafa qulqulluu keessatti seera macaafota kakuu moofaa 39 keessatti macaafota kakuu haaraa 27 keessatti waliigala macaafata 66 keessatti wanti nuti ilaallu hundi isaayyuu waa'ee bifaa fi fakkaattii Waaqayyoo inni jedhu kun tokkichumaa jechuudha. Hiikisaa maal jechuu isaati? Maaliin Waaqayyoon fakkaanna nuti amma dhaabbiidhaan wayyaadhaan yookiin wayyaa uffachuudhaan yookiin immoo bifaan yookiin dheerinaan yookiin gabaabbinaan furdinaan qal'inaan Waaqayyoon fakkaannaa
keenyaa osoo hin ta'in akka bifa isaatti Waaqayyo nu uume innaa jiru dhala namaa sirriitti nu dhaggeeffadhaa gooftaan isin haa eebbisu. Fakkeenyaaf saawwarraa, horiirraa, bineensarraa, uumama lafa kanarra jiru kamirraayyuu adda godhee Waaqayyo dhala namaa gara isaatti baasee kan uume yookiin akka fakkaattii isaatti kan nu uume. Maal jechuudha akka fakkaattii isaatti nu uume innaa Waaqayyo jennu? Waaqayyo akka bifaaf akka fakkaattii isaatti nu uume gaafa jennu bifaaf fakkaattii Waaqayyo inni jedhu qajeelummaadhaan Waaqayyoon fakkaannaa jechuudha. Waaqayyo qajeeladha. Hojiin isaa qajeeladha. Dubbiin isaa qajeeladha. Gochi isaa qajeeladha. Kanaaf qajeelummaadhaan Waaqayyoon fakkaanna. Inni kan biraa immoo qulqullummaadhaan Waaqayyoon fakkaanna. Waaqayyo qulqulluudha. Wanti inni godhu qulqulluudha. Muda maleessadha jechuudha. Mudaan qabu Waaqayyo waan godhu hundumaatti, waan dubbatu hundumaatti, karatti deemu hundumaatti, waan kam keessatti Waaqayyo maalidhaa? Waaqayyo qulqulluudha jechuudha. Dubbiin isaa qulqulluudha. Hojiin isaa qulqulluudha. Yaadni isaa qulqulluudha. Gochi isaa qulqulluudha jechuudha. Waaqayyo qulqulluudha. Inni kan biraa immoo kan nuti Waaqayyoon fakkaannu Waaqayyo jaalaladha jechuudha. Jaalaladha. Waaqayyo maalidhaa? Jaalaladha. Jaalaladha jechuudha. Kanaaf dhala namaa keessatti Waaqayyo jaalala kaa'e jechuudha. Jaalaladha Waaqayyo hojiinsaa. Waaqayyo jaalaladha gaafa jennu jireenya dhala namaa keessatti nuti irraa hirmaan jaalaladha jechuudha. Kan biraa immoo kan nuti ittiin Waaqayyoon fakkaannu Waaqayyo bulchaadha. Fakkeenyaaf bulchaa lafa bulchaa uumama hundumaa Waaqayyo uumama uume kana tooraan kan geggeessu kan bulchu ta'uusaa nutis jechuudha. Waaqayyo uumama lafa kanarraa jiru bineensota nama edda uume Addaamiif Ewaan edda uume uumama hundumaa yookiin uumamni akka isaaf bitamuuf Waaqayyo isa harka Addaam jalaa akka galchee argina jechuudha. Kanaaf bulchuu isa jedhu yookiin immoo bulchuu isa jedhu akka Waaqayyootti osoo hin ta'in sadarkaa Waaqayyo isa irra kaa'ee waa bulchuu. Fakkeenyaaf cherchii bulchuu, cherchii geggeessummaan jechuudha. Marinnati inni jedhamu Waaqayyo irraa kan hirmaannedha jechuudha. Walumaa galatti kan nuti itti Waaqayyoon fakkaannu qulqulluudha. Kan nuti itti Waaqayyoon fakkaannu qajeeladha. Qajeelummaadha jechuudha. Kan nuti itti Waaqayyoon fakkaannu inni kan biraa qulqullummaa, gaarummaa, jaalaladha. Kanaaf kan kana fakkaatuun Waaqayyoon fakkaannaa jechuudha. Kana Waaqayyo irraa kan nuti hirmaanne akka bifaaf fakkaattii keenyatti nama in uumna kan jedhu bifaaf fakkaattii inni jedhu kanaan Waaqayyoon fakkaanna. Kanaaf fakkeenyaaf as keessaa innaan sinitti himuu yaalu Waaqayyo dhala namaaf jechuudha qulqullummaa nuuf kenna. Karaa Waaqayyootiin qulqullummaa arganne gaafa jennu qulqullummaan akkaataa sadiin innaan sinitti himuu yaalu qulqullummaa bakka bu'iinsaa kan jedhamu jira. Mitikkaawii qiddisinaa kan jedhamu. Inni kan biraaf inni lammaffaan immoo idigataawii qiddisinaa kan jedhamu jira. Idigataawii qiddisinaa jechuun qulqullummaa guddatuu jechuudha. Inni sadaffaaf inni dhumaa immoo qulqullummaa guutuu isa jedhamu yookiin immoo qulqullummaa bakka ga'e. Maal jechuudha qulqullummaan kun? Qulqullummaa bakka bu'iinsaa jechuun nuti ofii keenya qulqulluu miti, hojiin keenya qulqulluu miti, jireenya keenya xuraa'aa, bakki nuti waan nuti boonu, karaa nuti itti deemnu, wanti nuti dubbannu hundi isaayyuu kan Waaqayyoo irratti ulfaatu osoo hin ta'in kan Waaqayyoon gaddisiisu ta'ee otoo jiru Waaqayyoo fannoo irratti nuuf fannifamee dhiiga isaa nu cabsee, dhiiga isaa nu lolaasee, cubbuu kamirraayyuu nu qulqulleessee, nu caasaa nu taasisee qulqullummaatti akka jiraannuuf qulqullummaa kanatti nu waamee qulqullummaa kana keessa nu jiraachisee jechuudha. Kanaaf karaa Kiristoosiin maal argan? Qulqullummaa argan. Mitikkaawii qiddisinaa inni jedhamu isa kana. Inni lammaffaan immoo qulqullummaa guddatu jechuun qulqullummaan xiqqaadhaa guddaadhaa jechuu osoo hin ta'in nuti Kiristoosiin erga amanannee jireenya biyya lafaa keessaa baanee Kiristoositti qabamnee innaa jiraannu ammuma nuti biyya lafaa kana keessaa gara Kiristoositti hiiqaa deemnu jabaachaa nuu galaa sagalee Waaqayyoo hubachaa soba dhiisaa dhugaatti qabamnee jiraachaa qajeelummaatti qulqullummaatti sodaa Waaqayyootti akka sagalee Waaqayyoo jedhutti ba'aa galaa ammoo jiraannu xuraa'ummaa keessaa qulqullummaatti ba'aa jabaachaa Kiristoosiin fakkaachuutti guddachaa deemnaa jechuudha. Qulqullummaa guddatu jechuun isa kana. Qulqullummaa guutuu jechuun lafa kanarraa jireenya kiristaanummaa yookiin umurii lafa kanarraa qabu xumurannee gaafa lafa kanarraa gara Gooftaa deemnu qulqullummaan keenya guutuu ta'a jechuudha. Kanaafiyyuu nam hundumtuu jireenya kiristaanummaatiin guddachuun akka irra jiraatu yookiin immoo gara Kiristoositti guddachuun akka irra jiraatu macaafni qulqulluun Roomee 8:29 irra yoo ilaaltan nama hundumaa waamichi kun kennameef yookiin immoo namni hundumtuu gara Kiristoositti guddachuun dirqamadha jechuudha.
Macaafni qulqulluun kan nutti dubbatu gara Kiristoositti guddachuu akka nuti qabnu, gara Kiristoositti jabaachuu akka nuti qabnu, gara Kiristoositti guddachuun dirqama amanataa tokko yookiin dirqama amanattuu tokko akka ta'e sagalee Waaqayyoo irraa argina. Isuma kana wal qabsiiseetu Phaawulos warra Qolasaayisiin nus isuma labsinaa jedha. Nus maal taana jedha? Isuma labsina. Namni hundinuu nam tokkollee osoo hin hafin karaa Kiristoos nama ga'aa ta'ee jedha. Nama ga'aa ta'ee fuula Waaqayyoo dura akka dhaabatuuf nama hundumaa maal godhu hin gorsinaa. Ogummaa hundumaanis hin barsiifnaa. Maal akka ta'uuf gorsina, maal akka ta'uuf barsiifna jechuun isaati. Nama hundumtuu karaa Kiristoos nama ga'aa ta'ee jedha. Karaa eenyu? Karaa Kiristoos. Karaa biyya lafaa osoo hin ta'in, karaa namaa osoo hin ta'in, karaa tekinooloojii osoo hin ta'in, karaa waan baduu kawaraa waan biraa osoo hin ta'in, karaa Kiristoos nama ga'aa ta'ee eessa akka dhaqu fuula Waaqayyoo fuuldura akka dhaabatuuf argitanii nama ga'aa ta'ee biyya lafaa dura dhaabachuu, nama ga'aa ta'ee beekaa addunyaa kana ta'uuf osoo hin ta'in, nama ga'aa ta'ee ga'umsa isa jedhu biyya lafaa kun akkaataa ittiin nama ga'aadha jettee ga'umsa isheetti lakkaawwattu jira. Isa sana osoo hin ta'in kanaan addatti jechuudha fuula Waaqayyoo fuulduratti nama ga'aa ta'anii gaafa lafa kanarraa deemu gara Kiristoosiin gaafa dhaqne mana Waaqayyoo keessatti, mootummaa Waaqayyoo keessatti akka Waaqayyoo nurraa barbaadu, jireenya Waaqayyoo nurraa barbaadu jiraannee mootummaa Waaqayyootti badhaasa argachuudhaaf, jireenya bara baraa argachuudhaaf maal gochuun irra jiraata? Namoonni hundumtuu akka ittiin irran, akka hin kichan, akka hin xiqqaan, akka daa'iman ta'an, akka xobbeen ta'an, akka kichuun ta'an nama ga'aa ta'ee fuula Waaqayyoo fuuldura akka dhaabatuuf hin gorsina, ogummaa hundumaanis hin barsiifnaa jedheetu dubbataa jechuudha sagaleen Waaqayyoo. Galanni guddaan Gooftaadhaaf haa ta'u. Kanaaf mata duree gara Kiristoositti seensa kana gabaabaa eega ilaalle gara Kiristoositti guddachuu kan jedhu kan wal wajjiniin ilaallaa jechuudha. Seera uumamaa boqonnaa 1:26, Qolasaayis boqonnaa 1:28, akkasuma Qolasaayis boqonnaa 3:10, Qorontoos isa duraa boqonnaa 11:7 dubbifadhaasin. Qorontoos isa duraa boqonnaa 11:7, Qolasaayis boqonnaa 3:10, Seera uumamaa boqonnaa 1:26, Qolasaayis boqonnaa 1:28 dubbifadhaa. Jechuudha. Innis gara Kiristoositti guddachuuf maal gochuutu nurra jiraata? Maal gochuutu nurraa eegama? Egaa waa'ee gara Kiristoositti guddachuu wal wajjin ilaallee ergaa amma kan wal wajjin hubanne amanataa tokkorraa, amanattuu tokkorraa, mucaa tokko irraa, mucayyoo tokkorraa maaltu eegama gara Kiristoositti guddachuuf isa jedhu qabxii tokko kan nuti wal wajjin laallu dubbii Waaqayyoo yookiin sagalee Waaqayyoo isa hafuuraa kana dharra'uudhaan gara Kiristoositti guddachuu dandeenya. Ergaa Phexros dura boqonnaa 2 lakkoofsa 2 kutaa sammuu dubbisa. Ergaa Phexros dura boqonnaa 2 lakkoofsa 2 nan dubbisa. Kutaa kana dhiifama saayinasii tokko baay'ee mataa kuna dhukkubsaa jira. Xiqqoo qorri nu biratti jijjiirama waan ta'eef amma ganna waan ta'eef kanaaf sagalee gosoota isinii waraabaa jira. Nan dubbisa ergaa Phexros duraa boqonnaa 2 lakkoofsa 2 irratti lakkoofsa 1 irraa kaasee nan dubbisa maqaa Yesuusiin. Ammas hammina hundumaa, haxxummaa hundumaa, of arguu dhabuu, weennoo, maqaa namaa balleessuu hundumaas ofirra fageessaa jedha. Akka mucooliin reefu dhalatan aannan barbaadanii isinis fayyinaaf ittiin guddachuudhaaf yeroo hundumaa dubbii hafuuraa isa haxxummaan keessa hin jirre akka aannanii sana dharraa'a. Isin gaarummaa Gooftaa mi'eeffattaniitu yoo ta'e kan hin guutu jedha haa ta'u. Maal jedha keessumaa lakkoofsi 1 boqonnaa 2 ammas hammina hundumaa jedha. Hammina yeroo tokko hamminni garaa namaa keessatti kuufamee, hamminni garaa namaa keessatti kurfaamee jireenya namaa bal'eessa jedha. Kanaaf hammina hundumaa jedha. Haxxummaa hundumaa jedha. Haxxummaadhaan waan dalgaa hojjechuu, haxxummaadhaan waan dalgaa dubbachuu, haxxummaadhaan waan Waaqayyotti hin gammanne raawwachuu osoo hin ta'in haxxummaa hundumaa jedha. Of arguu dhabuu jedha. Of arguu dhabuu maal akka fakkaatan garatti deeman jireenyi namaa, deemsi namaa, hojiin namaa, kallattiin namni irra deemu maal akka fakkaatu of arguu dhabuu sagalee Waaqayyootiin of arguu dhabuu isa jedhu sana jechuudha. Of arguu dhabuu Waaqayyo jireenya keenya ofuma argisiisu obboloota of arguu dhabuu erga jedhee booda akkasumas weennoo jedha. Weennoo
akkasumallee maqaa namaa balleessuu jedha. Maqaa namaa balleessuu hundumaas ofirraa fageessaa jedha. Maqaa namaa balleessuu jechuun maal jechuudha? Maqaa namaa lafaa kaanii laffafuu, maqaa namaa balleessuu, waan jallaa namarratti hojjechuu jechuudha. Nama xurii hin qabne, nama yakka hin qabne, akka waan xurii qabutti, akka waan yakka qabutti, akka waan balleessaa qabutti maal gochuudha? Maqaa nama sanii balleessuu, maqaa nama sanii laffafuu. Isa kana maal godhaa? Ofirraa fageessaa jedha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Ofirraa maal godhaa? Fageessaa jedha jechuudha. Lakkoofsa lamarratti dubbiin ani barbaade inni guddaan isa kana akka mucoolii reefu dhalatan aannan barbaadanitti. Mucoolii reefu dhalatan maal barbaadu? Aannan barbaadu. Dhuguudhaaf jechuudha. Dhuganii maal gochuu? Ittiin guddachuudhaaf. Daa'imummaa keessaa araasiidhaan gara daa'imummaatti, daa'imummaa keessaa gara ijoollummaatti, ijoollummaa keessaa gara dargaggummaatti, dargaggummaa keessaa gara ga'eessummaatti, ga'eessummaa keessaa gara dullummaatti darbanii nama ga'aa ta'uudhaaf jalqaba aannan barbaachisa. Harma haadhaa achirraa aannan horii ta'uu danda'a. Kanaaf nyaata laafaa akka kanatti reefuu dhalatan aannan hudhuu barbaadu, harma haadhaa hudhuu barbaadu, aannan dhuguu barbaadu. Waan laafaa dhanna isaaniitiif kan waliif ta'u jechuudha. Haxxummaan kan keessan jirre, dubbiin haxxummaan keessan jirre biyya lafaa kanarra sagalee Waaqayyoo, dubbii Waaqayyooti. Dubbiin nama haxxummaa qaba, jechi nama haxxummaa qaba, jechi tokko teekinooloojii haxxummaa qaba, barumsi biyya lafaa haxxummaa qaba, shaakalliin adda addaa haxxummaa qaba. Sagaleen Waaqayyoo garuu haxxummaa of keessaa hin qabu. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Dubbii Waaqayyoos akkam jedha? Isa haxxummaan keessan jira, isa akka aannanii san maal godha? Dharra'aa jedha. Guddachuu hin danda'amu. Dharra'uudha jechuudha. Sagalee Waaqayyoo dharra'u, qaalii Waaqayyoo dharra'u, barsiisa sagalee Waaqayyoo dharra'u, dubbii Waaqayyoo dharra'u, nyaachuudhaaf dharra'u, dubbifachuuf dharra'u, barachuuf dharra'u. Galanni guddaan Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Maal gochuudha? Isiniin jedhee dharra'uudha jechuudha. Dubbii sagalee Waaqayyoo jireenya keenya keessatti maal gochuudha? Shaakalu, dharra'u. Sagalee Waaqayyoo jireenya keenya keessatti gaafa barbaadu, gaafa dheebonnu keessi keenya hafuuratti jabaataa deema, guddachaa deema, ija naqachaa deema, bilchaachaa deemna, nama ta'aa deemna jechuudha. Waaqayyo ija nu haa naqachiisu. Galanni guddaan Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Isin gaarummaa Gooftaa mi'eeffattaniitu yoo ta'ee jiru maal gootadha? Kana hin gootu. Isin maal waan ta'eef isin gaarummaa Gooftaa mi'eeffattaniitu yoo ta'e, gaarummaa Gooftaa mi'eeffattaniitu yoo ta'e kana maal gootu? Hin gootu. Galanni guddaan Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Kanaafiyyuu dharra'uudhaan gara Kiristoositti guddachuu dandeenya jechuudha. Qorontoos isa duraa boqonnaa 3 lakkoofsa 2 irrattis akkam jedhee dubbata. Isa duraa Qorontoos boqonnaa 3 lakkoofsa 2 irratti ennaa dubbisu akkam jedha. Boqonnaa 3 lakkoofsa 2 irratti akkam jedha. Lakkoofsa 2 irratti ani aannan akka dhugdaniif isiniif kenneera. Isin nyaata jabaadhaaf hin geenye turtan, ammayyuu hin jirtu. Isinoo ammayyuu akka warra yaada foonii duukaa bu'aniiti. Hinaafuuniif wal qocholuun erga isin gidduu jiraatee isin warra yaada foonii duukaa buutan mitiiree, akka yaada namaatti jiraattu mitiiree. Isin keessaa inni tokko ani kan Phaawulos jedhe, inni kaan immoo ani kan Apholos yommuu jedhu warra akka yaada namaatti hojjettan ta'uu keessan mitiiree jedha. Haa ta'u. Egaa Apholos kun maali? Phaawulos kunis maali? Inni anis hojjettoota warra gara amantiitti isin waamanidha. Nus adduma addaan akka Gooftaan nuuf kennetti hin hojjennu. Ani nan dhaabe, Apholos bishaan obaase. Waaqayyo garuu hin guddise. Waaqayyo isa guddisu sana malee inni dhaabu, inni bishaan obaasus homaa miti. Inni bishaan obaasus homaa miti. Inni dhaabe isa bishaan obaase wajjin ta'u adduma addaanis akka dadhabbii isaatti mindaa ofii isaatii hin fudhata. Nuyi hojii Waaqayyoo keessatti hidhata waliiti. Isin maasii Waaqayyoo, mana Waaqayyoo ijaaruudhaas jedheetu dubbata. Galanni guddaan Waaqayyoo si jiraatudhaaf haa ta'u. Maal jedhaa? Isinoo ammayyuu akka warra yaada foonii duukaa bu'aniiti. Hinaafuun wal qocholuun erga isin jidduu jiraate isin warra yaada foonii duukaa buutan mitiiree jedheetu dubbata jechuudha. Keessumaa lakkoofsi 2 ani aannan akka dhugdaniif isiniif kenneera. Maal ta'uudhaaf? Akka guddataniif, guddina isaaniif kan isaan barbaachisu jechuudha. Guddina isaaniif kan isaan barbaachisu, bilchina isaaniif kan isaan barbaachisu. Jalqabatti nyaata isaan madaalu akka isaan guddataniif, jijjiirama tokko akka argisiisaniif isaaniif kenneera jechuudha. Isin nyaata jabaadhaaf ammayyuu hin geenye turtaniidhaan. Ammayyuu hin jiru. Nyaata jabaa jechuun maal jechuudha? Reetti jireenya nyaata jabaa jechuun sagalee Waaqayyoo gadi fageenya bilchinaan akka ta'utti
sirriitti jabaachuun jijjiiramuun akka isaan irra jiraatuuf jalqaba aannan isiniif kenneen ture. Isin garuu diddanii ammayyuu idduma sana jirtu. Ijoollummaadhuma keessa jirtu. Xobbee taatanii jirtu. Hin bilchaanne. Amma ga'uun isinirra jiru hin geenye. Waan ta'uu isinirra jiru hin taane jedheetutti dubbataa jechuudha. Kanaaf walumaa galatti obboloota koo iddoo kanatti kan nuti hubannu dharramuudha jechuudha. Sagalee Waaqayyoo isa haxxummaan keessa hin jirre mi'aa kan dubbii Waaqayyoo isa jireenya of keessaa qabu, isa nagaa of keessaa qabu, isa boqonnaa of keessaa qabu kana dharra'uutu nurra jiraataa jechuudha. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Lammaffaan attamitti gara Kiristoositti guddanne si jedhuuf amalaan gara Kiristoositti guddanna jechuudha. Efesoon 4 boqonnaa 4 lakkoofsa 15 irratti akkas jedhee Efesoon boqonnaa 4 lakkoofsa 15 irratti maal jedhee dubbata sagaleen Waaqayyoo mee kutaa kanneen kan dubbisa. Efesoon boqonnaa 4 lakkoofsa 15 boqonnaa 4 lakkoofsa 15 irratti akkas jedhee dubbata. Boqonnaa 4 lakkoofsa 15 irratti kanaa manna jaalalaan dubbii dhugaa dubbachaa kottaa karaa hundumaan gara isa mataa nuuf ta'e gara Kiristoositti guddannaa jedha. Kanaa manna jaalalaan dubbii dhugaa dubbachaa kottaa karaa hundumaan gara isa mataa nuuf ta'e gara Kiristoositti maal ta'a hin guddannu. Isa mataa nuuf ta'e dubbii dhugaa isa jalatti bu'aan dhagna hundinuu wal fudhatanii buusaa adduma addaan argatanii walitti qabsiifamanii yeroo bu'aan dhagnaa adduma addaan tooraan hojjetuttis dhagnichi in guddata jaalalaanis of in cimsa jedha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Kanaa manna jaalalaan dubbii dhugaa dubbachaa kottaa karaa hundumaan gara isa mataa nuuf ta'e gara Kiristoositti in guddanna jedha. Isaa jalattis bu'aan dhagnaa hundinuu wal fudhatanii buusaa adduma addaan argatanii walitti qabsiifamanii yeroo bu'aan dhagnaa adduma addaan tooraan hojjetuttis dhagnichi in guddata jaalalaanis of in cimsa jedheetu dubbata. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Amalaan kana gaafa jennu maal jechuudha? Amala gooftarraa dhaalle jira. Innis maalidha yoo jenne tokkoffaan amalli gooftarraa dhaalle akkuma isinitti qajeelummaa, qulqullummaa, jaalala, geggeessuu, waan gaarii gochuu, waan gaarii jaalachuu, waan gaarii hojjechuu, kanaaf kan kana fakkaatu waaqarraa dhaalle. Amalli nuti waaqarraa dhaalle immoo amala akkamiiti jechuun al tokkotti bakka hundatti argamuun, hunduma danda'uun, hunduma beekuun kan keenya miti jechuudha. Inni sadaffaaf inni dhumaa akkamitti gara Kiristoositti guddachuu dandeenya jedhuuf jijjiirama dhugaa jijjiiramuudhaan gara Kiristoositti guddachuu dandeenya. Jijjiirama dhugaa jijjiiramuudhaan. Hojii ergamootaa boqonnaa 9 lakkoofsa 1 kaaftanii yoo dubbifattan waa'ee Phaawulos dubbata jechuudha. Phaawulos nama akkamii akka inni ture? Waldaa kiristaanaa Ariyaataa akka inni ture? Nama baay'ee waan jallaa hojjetaa ture ta'uusaa argina. Kana keessatti garuu Waaqayyo nama kana gargaaree akka jijjiirama guddaa irratti fidu mul'ate nama kana akka jijjiira. Hojii ergamootaa boqonnaa 9 lakkoofsa 1 irraa Saa'ol amma illee bartoota gooftaa dorsisuudhaaf ajjeesutti banaa gara hangafa lubootaa dhaqee warra daandii wangeelaa irraa adeeman yoo arge dhiirotas ta'u dubartootas ta'u hidhee gara Yerusaalemitti fiduudhaaf barbaade. Kanaafis ajaja manneen sagadaa Daamaskootti akka isaaf caafu hangafa lubootaa gaafate. Utuu adeemus Daamaskootti dhiyaatee kunoo diggata eebni Waaqa irraa naannoo isaatti balaqqeesse lafa Saa'ol maaliif na ari'atte jechuun dhage. Inni immoo eenyu ati yaa gooftaa jedhe. Sagalichis deebisee ana Yesuus kanati ari'attu garuu ka'i gara mandaraatti lixu waan gochuun siif ta'u sitti nan hin himama jedheen. Namoonni warri isaa wajjin adeemaa turan calluma jedhanii dhaabatan malee waa dubbachuu hin dandeenye. Isa dubbatus sagalee isaa dhaga'urraa kanaaf nama tokko illee hin argine. Saa'ol lafaa ka'ee ija isaa yommuu bane waan tokko illee arguu hin dandeenye. Kanaafis harka isaa qabanii Daamaskootti galchan. Hamma guyyaa sadiittis waa arguu hin dandeenye. Yeroo sanatti homaa hin nyaanne hin dhugnes jedheetu itti fuftanii yoo dubbistan waan ajaa'ibaa as keessatti arginaa jechuudha. Kanaaf walumaa galatti gara Kiristoositti guddachuu kan jedhu kana ennaa laallu gara Kiristoositti guddachuu kan nuti dandeenyu akkamitti isa jedhuuf waan sadii waliin ilaalle. Tokkoffaa dubbii Waaqayyoo saaxummaan keessa hin jirre kana dharra'uudhaan nyaachuudhaaf dhuguudhaan sagalee Waaqayyoo kanatti qabamnee jiraachuudhaaf dharra'u. Lammaffaa amalaan gara Kiristoositti guddachuu akka dandeenyu. Sadaffaa jijjiirama dhugaa jijjiiramuudhaan gara Kiristoositti guddachuu akka dandeenyu. Kiristoosin amanannee callinneetuma taa'uu osoo hin ta'in
jijjiiramuun akka nurra jiraatu, jijjiiramuun akka nurra jiraatu, amalaan jijjiiramuun, qajeelummaan jijjiiramuun, sodaa Waaqayyootiin jijjiiramuun akka nurra jiraatu sagalee Waaqayyoo anaaf isinitti dubbata. Waaqayyo akka jijjiiramu hunduma keenya nu haa gargaaru. Jireenyi keenya akka jijjiiramu, yaadni keenya akka jijjiiramu, tajaajilli keenya akka jijjiiramu, fayyummaan keenya, amalli keenya jijjiiramnee dhugaadhumaan mana Waaqayyoo keessatti akka aanu, jijjiiramnee Gooftaa wajjin akka jiraannu, jijjiiramnee Waaqayyoon akka waaqeffannu, jijjiiramnee Gooftaa akka sodaannu Waaqayyo nu haa gargaaru. Yoos gara Kiristoositti guddachuu dandeenya jechuudha. Guddannee immoo yoos ija naqachuu dandeenya. Guddannee yoos mana Waaqayyoo keessatti warra ka'an ta'uu dandeenya jechuudha. Dhaloota ija naqatan. Abbaa si galateeffanna, maqaa Gooftaa Yesuusiin galanni guddaan siif haa ta'u. Ati mootii ulfinaati, ati abbaa keenya, ati hirkoo dhugaati. Waaqayyo Gooftaa si galateeffanna. Kunoo sagalee kee nuuf fiddeetta Gooftaa. Dhiifama sagalee naannoo cherchi keessatti waraabaa jira. Akka carraa gibbii keessa namni dudubbataa jira. Akkasuma irratti sagantaa keenya xumurree isiniif kadhadha. Sagalee jalaan dhaga'amu naaf kalchaa isiniin jedha. Galanni siif haa ta'u, bara baraan ati eebbifame. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin Waaqayyo ati guddaadha, ati qulqulluudha, ati qajeelaadha. Yeroo kanaa jalqabe maqaa Yesuus Kiristoosiitiin harki kee obboloota kana wajjin haa ta'u, harki kee isaaniif faana haa ta'u. Sii kan nama gargaaru, sii kan nama milkeessu, hammaa jalqabe harka abbummaa kee inni moo'icha namaaf laatu, inni nama gargaaru maqaa Yesuus Kiristoosiin si biraa nuuf haa diriiru, si biraa nuuf haa diriiru, obboloota koof haa diriiru. Yaa Waaqayyo sii wal'aansoo seexanaa kan cabsu, sii milkaa'insa guddaa kan namaaf kennu, sii yaa Waaqayyo Gooftaa bara hamaa bara fokkisaa kana keessatti sitti qabamanii akka jiraatan kan nama godhu, jireenya qulqullummaan si sodaachuudhaan, siif abboomamuudhaan, siif bitamuudhaan mana kee keessa akka dhaabatan, akka jiraatan kan nama taasisu. Yoo ati nama gargaarte, yoo ati ayyaana namaaf baay'ifte malee yaa Waaqayyo namni ofiisaa dhaabachuu hin danda'u, ofiisaa cimuu hin danda'u. Bara hammaataa kana keessatti, yeroo fokkisaa kana keessatti maqaa Gooftaa Yesuusiitiin harki kee inni cimsee mana kee keessa nama dhaabu, inni yaada kee irratti nama ijaaru, inni qalbii namaa yaa Waaqayyo qulqulleessee yaada namaa soroorsee akkasi. Galanni siif haa ta'u, bara baraan ati eebbifame. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin Waaqayyo ati guddaadha, ati qulqulluudha, ati qajeelaadha. Yeroo kanaa jalqabe maqaa Yesuus Kiristoosiitiin harki kee obboloota kana wajjin haa ta'u, harki kee isaaniif faana haa ta'u. Sii kan nama gargaaru, sii kan nama milkeessu, hammaa jalqabe harka abbummaa kee inni moo'icha namaaf laatu, inni nama gargaaru maqaa Yesuus Kiristoosiin si biraa nuuf haa diriiru, si biraa nuuf haa diriiru, obboloota koof haa diriiru. Yaa Waaqayyo sii wal'aansoo seexanaa kan cabsu, sii milkaa'insa guddaa kan namaaf kennu, sii yaa Waaqayyo Gooftaa bara hamaa bara fokkisaa kana keessatti sitti qabamanii akka jiraatan kan nama godhu, jireenya qulqullummaan si sodaachuudhaan, siif abboomamuudhaan, siif bitamuudhaan mana kee keessa akka dhaabatan, akka jiraatan kan nama taasisu. Yoo ati nama gargaarte, yoo ati ayyaana namaaf baay'ifte malee yaa Waaqayyo namni ofiisaa dhaabachuu hin danda'u, ofiisaa cimuu hin danda'u. Bara hammaataa kana keessatti, yeroo fokkisaa kana keessatti maqaa Gooftaa Yesuusiitiin harki kee inni cimsee mana kee keessa nama dhaabu, inni yaada kee irratti nama ijaaru, inni qalbii namaa yaa Waaqayyo qulqulleessee yaada namaa soroorsee akkasi duukaa bu'an nama taasisu. Hammaa jalqabee maqaa Yesuus Kiristoosiin si biraa obboloota kanaaf haa laatamu, si biraa waldaa kanaaf haa laatamu, dhaloota kanaaf haa laatamu. Wallaansoon jireenya isaanirra jiru, darbannaan diinaa, karoorri seexanaa maqaa Yesuusiitiin irraa cabseera. Yesuus nan cabsa, yaada seexanaa nan cabsa, karoora seexanaa nan cabsa, xiyya seexanaa nan cabsa, wallaansoo hamaa nan cabsa. Hammaa jalqabee guutummaatti maqaa Yesuus Kiristoosiin kan irraa cabe haa ta'u. Kan dhukkubsatan, kan lolaman, wal'aansoo addaa garaa keessatti liqeeffamanii kan jiran humna maqaa Yesuusiin irraa cabseera. Bara isaan irraa cabseera, yaada isaan irraa cabseera. Waan isaaniin ari'atu, waan wal'aansootti hin qabu, akkasitti qabamanii hin jiraanneef, akkasiin sodaanneef, wanti isaaniin ari'atu duukaa bu'ee dhiibbaa irratti gochaa kan jiru yaadni seexanaa, xiyyi hamaan, hafuurri hammeenyaa baroota keessatti gadhiifamee kan jiru maqaa Gooftaa Yesuusiitiin kan irraa cabe haa ta'u, kan irraa cabe haa ta'u, kan irraa cabe haa ta'u, kan irraa cabe haa ta'u. Irraa cabseera, irraa cabseera maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiitiin, irraa cabseera maqaa Gooftaa Yesuusiitiin.
keetiin harki kee wajjin haa ta'u moo'ichaan ati faana ta'e gargaarsa abbummaa kee wajjin haa ta'u harka kee amanamaatti dabarsee laadheera mana kee keessatti gara si fakkaachuutti akka guddatan qulqullummaadhaan qajeelummaadhaan amalaan gadoof deebisuudhaan amanamummaadhaan qulqullummaadhaan of dhoowwuudhaan of qabuudhaan si sodaachuudhaan yaa Waaqayyo sagalee kee abboomamuudhaan siif bitamuudhaan yaada kee keessa akka isaan jiraatan gargaari akka si duukaa deeman gargaari wajjiniin ta'e dabarsee harka kee amanamaatti kenne sagalee nutti dubbatteef ulfaadhu eebbifame ol jedhe sattiin nu jaalatte maqaa gooftaa keenya sagalee dhageessan isa diriirsu